Sagalee Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 19 kutaa beekamaadha. Baay'ee lallabeeraanis namni kamuu lallabeera kutaa kana. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 5 kaasee dubbisa. Tokko kaasa garuu isa dubbisa. 5 irraa ka'uun dubbisa. 19 Luqaas 19 lakkoofsa 5 irraa kaasee dubbisa. Yesus iddoo sana yommuu ga'ee ol ilaalee yaa Zakkewoos dafii gadi bu'ii har'a mana kee ol naaf ta'a jedhaniidha. Uumama 18 lakkoofsa tokko ka'een immoo dubbisa. Kutaa wal fakkaatudha. Tokko si'oottan dabala. Teksiin ragaan sadiin tola waan ta'eef sadan kan iddoo tokko dubbiseen walitti fidee mata duree keenyaarraa wal wajjin ilaallee isa booda sagalee Waaqayyoo erga hirmaannee dhaggeeffannee booda hidhaa keenyarraa adda baana. 18 uumama 18 tokko Abrahaam yeroo saafaa balbala dunkaanaa isaa dura taa'ee utuu jiru Waaqayyo qilxumaa haramee bira isatti mul'ate. Abrahaamiin ol ilaalee namni sadii as dura dhaabbachuu isaanii arge. Akkuma isaan argeen balbala dunkaanichaa duratti ka'ee isaan simachuudhaaf itti fiige. Hamma lafa ga'uttis hin qomeef isaan tokkoonis gooftaa koo ani si duratti faaratuudhaan ilaalameera yoo ta'e ana garbicha kee biraa hin dhabamin jedhe. Ana garbicha kee biraa hin dhabamin mee bishaan xinnoo isiniif hafidan miilla dhiqadhaatii muka kana jalatti haala galfadhaa. Tole jettanii gara ana garbicha keessanii erga dhuftanii erga gortanii dadhabbii akka baataniif buddeena cabaa tokko isiniif nan fidaa. Isa booddee darbuu dandeessu jedheen isaanis akkuma inni jedhee godhi jedhanii lakkoofsicha booddee dubbisa. Luqaas 7:36 dabalaa. Erga kanan dubbadhee booda mata duree fudhachuudhaaf qophaa. Luqaas 7 lakkoofsa 36 immoo itti dabala. Akka kana jedha inni immoo kutaan kun sadan wal fakkaatu. Lakkoofsa 36 hin dubbisu lafti hin dubbisu 40 irraa kaasee dubbisa. 7:40 Luqaas 36 38 9 dubbisa 40 dubbisa. Yesus immoo deebisee fi yaa Simoon waan sitti himuu qabaa jedheen. Yesus immoo deebisee fi yaa Simoon waan sitti himuu qaba jedheen. Jennaan inni immoo maal inni yaa barsiisa jedhe. Namni tokko jara lamaan irraa horii qaba ture. Isa duraa irraa birrii 500 isa lammaffaa irraa immoo birrii 50 ture. Isaan lachuu waan baasan hin dhabnaane akkasumatti dhiiseef. Jara lamaan sana keessaa kamtu abbaa horii kanaa caalaa jaallata jettaa? Simoon yommus deebisee fi namicha isaa birrii 500 dhiifameeftu caalaa jaallata anatti fakkaata jedhe. Yesus immoo dhugumaan dubbatti. Gara dubartittii agarsiise immoo Simooniin dubartii kan argita ani mana kanaan dhufe bishaan miillallee anaaf fichisiin. Isheen garuu himimmaa isheetiin miilla koo jiiftee rifeensa mataa isheetiinis haxooftee ati yommuu na simatte anan dhunganne. Isheen garuu erga asitti na argite jalqabdee miilla koo dhungachuu dadhabne. Ati mataa koo homaa hin dibne. Isheen garuu urgooftuu gati jabeessa miilla koo dibde. Kanaafis isinittan himaa jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuu ishee isa baay'ee akka dhiifamuuf taasiseera. Ameen jedhaa kana guddisa. Kana ol jedhaa akkasitti ganama kana barannaa sagalee Waaqayyoo ol baatee of dhabuurra gadi buutee of arguu wayya kan jedhu laalla. Nama sin baruu akka qabaati ol baatee of dhabuurra jedhame. Gadi buutee of arguu wayya jedhaa nama sin baruu jiru. Bilcheessaa walitti maama ture irraa nama sin baruu harka qabaa ol baatee of dhabuu keerraa jedhame. Gadi buutee of arguu kee wayya.
wayyaira. Kun ergaa kooti naagalee namni hacibcabuu hayilichu hagalee beekatu waaqayyo. Waa'ee Zakkiyoos yoo kaa'u achirraa kaane sila Luqaas 19 Zakkiyoos namni jedhamu Yesuus Kiristoos Yaariqoo keessa darba jennaan dhaga'ee jedha. Namichi kun hojiinsaa qarata kutaadha yookaan lafa gibiraatti gaafatamaa mana gibiraati. Namichi kun baay'ee badhaadhaadha. Gararraan isaa gaafa dubbistan sooressa jedha. Badhaadhaadha. Qabeenyaan nama fagoo yookaan bu'eessa isa jedhamu baay'ee haftaamii qaba nama jedhamudha namichi kun. Haa ta'uyyuu malee gaaf tokko of hin agarree ofis argee beeku. Gaaf tokko Yesuus Kiristoos Yaariqoo keessa darba jechuu dhageenyaan Yesuus jedhamu kana arguun qaba baruun qaba jedheedha. Mukatti ol ba'eedha qilintoo mukatti ol ba'ee Yesuus achiin darbaa dhagee jedha. Yesuus ol ilaalee jennaani yeroo ol ilaalu Yesuus qilintoorra namatti olaalu nama gabaabaa Zakkiyoos jedhama. Zakkiyoos ol ba'ee Waaqayyoon arguu barbaade. Ol baatee of dhabuu keerra gadi buutee Yesuusin arguun caala. Yesuus akkasee lama turee kanatti irraan fuudhe. Yesuus akkasee yaa Zakkiyoos jedha kutaa sanarraa dafii gadi bu'i har'a mana kee ooluun naata. Qabeenya keessa kan dhokattan beekumsa keessa dhokattanii kan ol baatan gadi bu'aa na argattu eelaa Waaqayyoo. Qabaan masih baru harga kaba, mewah rizki terasa kesana. Harga Yesus yang jual kita di batu na. Ol pate mau kapute Yesusin harga tartaran masih berju. Untuk kau kabenya kesana kau kata ni, wah kayo jual harga. Nama kabenya kesana pada wah kau situ harga. Nama walda kesana pada ni, nama kabenya kesana pada ni seranggu. Yo wah kayo serang kabe malle. Qabenya keessa dhokate Yesuus jedhame kan ol baanii arguse. Ol baanii argan gabboonni argu. Hargool qaban warra ol baatan galee isin buusan. Warri yeroo kadhannaa siree ol baatanii siree marra jilbeenfatan mintaafiin lafaa isin quuqee lafa jilbeenfatanitti jilbi keessa lafa qabachuun ol baatan ol ba'ee Waaqayyoon biratti ol ba'uu kan barbaadan siree har'a galee isin buusa. Maqaa Yesuusin gadi bu'u Yesuusin argi. Dabi gadi bu'i har'a mana kee ooluun naata. Dhaggeeffadha gaafa Yesuus mana saagalu sirtire dhaggeeffadha gaafa Yesuus mana saagalu kan inni of hin agarre kan inni of dhabe tokko maturee keenyarraa akka cubbuu guddaan mana isaa keessa kanaan dura akka yakkaa ture kanaan dura karaa qaxxaamura akka duroobe namoota giddisiiserraa buleeroota harka dura akka baasu qabeenya koo walakka ammoo warra deegaa bakka hin kennu jedhe erga Yesuus ol galee booda utuu Yesuus ol hin galin of hin agarre kanaan of hin agarre rakkina mana isaa keessa hin agarre boo'icha mana isaa keessa hin agarre waan mana isaatii iyyaaru hin agarre ergaa sii qaba mana nama baay'ee argitan malee fooqii gurguddaa argitan malee girgiddaan isaa iyyaa jira dhiiga dhiigaadhaan ani musliimaadhaan ijaaramedhaan soofaan nama baay'ee yeroo sinirra teessanii sin guba warra dibata biifee namoota baay'ee gaafa laaltan argaa keessan jibbisiisa sababiin isaa karaa qaxxaamuraan har'a ergaa sii qaba harka kee lamanas gaafadhu gooftaan akkasiin jalaala ol hin bahin gadi bu'ii na argi alaayira. Rasa minum simbadu qabaa rasa Yesuus Kiristoosin jedha har'a argitee baateera. Erga Yesuus mana isaa galee booda waan kanaan dura dhoksee sussuuqee kaa'ee afur fileetta gasi'anii cubamaadhaa of bareegama. Namoonni ishee tokko tokko of baruu hin dandeessan. Of hin bartan. Maaliif? Kadhannaa somsalootii keessa dhokattu, kadhannaa keessa dhokattu, qabeenya keessa dhokattu, waldaa keessa dhokattu kun nu baasu. Kan isin of agartan, kan isin of bartan, kan isin of argattan, kan Waaqayyo isin argatu yeroo hundumaa gad of deebiftanii ani cubbamaadha, ani yakkamaadha, ani yeroo hundumaa fuula kee irratti qajeelaa miti, dhiigi kee garuu qajeelaa na godheera gaafa jettan of argattu Waaqni isin argata. Ol ba'uun isin barbaachisu. Ameen 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 ameen. Harka kee baasee akkasii lafa nama jiru kanatti Yesuus naan fayyisee asii deebi'anii jira.
Yesuusin ollita. Nama si bira argame mana jirta Yesuun dhufaa jiraa. Nama mana isaa mana hin jirre maaliin battu balbala isaa akka deebi'aa. Hinaan koo akkaatu baarri hin jiru. Nama si bira qabaa masa gajara. Ati mana jirta Yesuun dhufaa jiraa nama si bira jiru. Nama sadii ta'anii gara mana Abrahaam dhaqan. Abrahaami balbala mana isaa dunkaana isaa dura taa'aa jira. Abiin nama mana irraa fagaanne. Yeroo ilaalu namoonni kun namoota layyatti jireedha. Kaleessa warra arge miti. Keessummoota haaraa nama sadii arge. Namoota sadan kana erga nagaa gaafatanii eessaa dhuftu maaliin jedhe mee asuma haala galfadhaa. Abeet akkootu beekamu mee asuma turaa'ee dhaqeen bishaan ulleetti isinii bichiise miilla dhiqattu haala galfattu keessummaan dur baadiyyaa godaa yeroo turre dur yeroo sagantaa deemnu konfireensii deemnu sajalqabaa daaqonoonni miilla siidhu. Erga miilla dhiqattee fuula kee dhiqattee booda iddoo ciichaa sitti agarsi achi teesseeti qursi buna eeggatta. Abrahaam akkasee inni sirrii isa kana dhaa ijoollee. Abrahaam akkasee bishaan nama isinii buddusanii hafine miilla isinirraa hadiqan asuma tura xinnoo haala galfadhaallee darbaa'e. Habaa harka kees qabadhu Yesuus dhufee mana kee galee waa sirreessaati garuu mana jirtaa. Nama si bira bilikanii galagalee ati mana jirtaa Yesuus dhufaa jiru. Mana Abrahaam gaafa bara kuma maal argeetu maseena dubartii maseena tokko arge. Tagama gadameessisee mucaa gad hin baane. Mana kee dhumnaan utuu waan argin hin bo'u. Mana zakki wasiin dhaqee alata karaa malee funaaname arge. Mana namicha kanaa dhaqee immoo haadha manaa isaati haadha manaatu abduudha. Raajiidha garuu isaan raajiidha isheen raajiidha inni raajiidha. Anan qaban maseena gadameessisee erga du'e gara tureera barango. Umuriin immoo gaffaa deemee. Ergamoonni akkas jedhanii bara dhufu yeroo akkasii Saaraan haati manaa kee ishee nama nu wajjin buddeen nyaanne kun sodaattee dhokattee gola keessa teessu kun kopha galeettiin kun bara dhufu yoona mucaa garaatti baatti. Abeet. Yeroo mana kee dhufu qaawwaa kee qofa miti rakkina waggaa dheeraa argamaa Waaqayyoo. Eebna gadaa jira. Bani isaa harka keessan ilaa ati gadi bu'ii malee. Ati gadi jeeri malee, ati Yesuusin dhaga'i malee, ergaa si dhufa har'a rakkeedha Waaqayyo waan mana kee keessa jiru fatta isheen argaa'edha.